Inni takka barreeffama isii asirra isin kaaya akkasitti turte meeshaa barbaada meeshaan ani barbaadu meeshaa ijaarsa manaatiif ta'an barbaadeette okay meeshaan ijaarsa manaatiif ta'ani dursa waniin isin jechuu barbaadu jirtu kabajamtoota kiyya meeshaan mana meeshaan ijaarsa manaa gadi bu'aan yeroo ammaa kanatti keessattuu simmintoon gadi bu'ee jira. Simmintoon 1300 akka ani beekutti 1300 irra jira akkasuma meeshaan amma hin qannasaa jira jechuudha meeshaan xiqqoo ijaarsaa kun lamaffaa mootuyyuu wanni isin jechuu barbaadu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kun jirtu naga keessan fi keessan jecha ani alhamdulillah galata rabbii naga jira isin akkam jirtu fayyaa jirtu naga jirtu wanni isin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya meeshaa gaafachuu odoon taane video kee like godha share godha subscribe godhaati anillee isinirraa badee deebuutle isin mootuyyuu video kee like godhaati share godha akkuma duraan daawwatanitti daawwadha isin jechuu barbaada boletin kenna kun gaafin isin gaafatte gaafi bareedaadha faayidaa keessanii waan isin fayyadu yeroo ammaa kanatti mootuyyuu yeroo namni sadaqaa godhatee rakkataa gargaaree maal jedhu ramadaana kanarratti jechuudha akka saraaha meeshaa kana gaafattu baay'ee bareedaadha garuu boletin kenna kun simmintoorraa bolokkeettarraa qorqoorroorraa mismaararraa akkasuma ashawaarraa na fakkaata gaafi kana gaafatte tokko waan isin jechuu barbaadu gaafa namaan waa gaafadhaa jettan waan san bittee yoo ittiin fayyadin maa faayidaa sii qabatakka gaafi afaanii gaafatteen humaa bu'aan qabu lama analleemmoo asii kaastee ji'a ramadaanati magaalaa deemi jechuun ni ulfaata ji'i aduun barahaan amma adda jechuudha keessattuu birraadha waan ta'eef ani kaasii gaafan deemee gaafan achi dhaqee gaafadhu yoo bitatte saraha rakkoota kan qabu gaafii kee gaafatte yoo bitatte ani faajeen achi dhaqee deeboomaa takka rakkoon qabu garuummoo namoonni tokko meeshaa bitanna gaafadhu meeshaa kana nu gaafadhu meeshaa aadaa nu gaafadhu meeshaa kaan nu gaafadhu maal jettan garuu gaafii afaanii qofaaf maal inni faayidan gaafii afaanii qofaaf maal inni faayidan ati obboleettiin tita gaafatte akkuma waanuma jiruutti garuu meeshaan amma bu'aa jira yeroo kana yoo jabduu taate itti fayyadami anaaf hin gootu ofiif godhatta waan ta'eef simintoo bittee yookiin wanneta kan qabu qorqoorroo irratti dhoosisanii bootaa bishaan hin tuun yookiin immoo tuyyuu bakka roobni hin tuun bittanis kaa'uu dandeettan jechuudha 20 simintoo meeqa bitta hasabi'atuyyuu jechuudha qaraxiitiin wannan tokko birri 1300 gadi bu'aa muma gidmaa ani yeroo dura bitu meeqa bitte sinti himo 1700 bitaa 800 bitaa turre garuu amma mootuyyuu 1300 meeqa bu'eera sha laala meeqa bu'ee asuma gabaabatti 5 isinii bu'e waa godhadha muka bitaa qorqoorroo bitaa kaayadha simintoo bitaa kaayadha feerroo bitaa kaayadha bolokkeetta bitaa kaayadha oo isiniin jedhan akka nama faayidaa kennatti itti ilaaltan garuu immoo gaafa dhufe immoo hin qabsitu gaafa ati waa godhadhetu immoo inni tare jechuuf fooqitti tare kuma lama faagale gisee ganna keessattuu simintoo waan akkatti abaasuuf hin beeku ganna keessa baay'ee abaasaa ture odoo kana beekanuu ganna keessa hin bitu jechuudha kanaaf gaafii afaanii qofa hin gaafatinaa meeshaa bitadhaa meeshaa itti fayyadama meeshaan isin fayyada meeshaan ijaarsa manaa bitanii yookaan waa tokko wanni isarraa hir'atu hin jiru wanni isin bitanii kenne bichaan ashawaa bichaa bitteen kaayin ashawaan gaafa bittee keettee jette ashawaan nyaatama biyyetti deebi'a mataan isaatu jechuudha biyyetti deebi'a amma ashawaan bitamee kaayame ashawaa bitamee kaayame argee jira matama kiyyaano ashawaa bitee kaayame gaafa dura ashawaa bitanii kaanii ashawaan naqee biyyetti deebi'a biyyee san gaafa ittiin ijaartummoo manni sun yoo simmintoodhaan hin cufi yoo bulukkeettu maal ijaartee dhiiftee immoo biyyee isaa suni ashawaan sun biyyetti waan deemuuf manni sun rirmi nyaataa deema jechuudha yoo simmintoodhaan hin cufin kana isin jechuu barbaada kabira immoo waa hundumtu yoo bitanii kaawwaa takka rakkoon qabu tokko fay waan rakasa argattan daddafaa bitaa kaayadha feerrollee bita gaafa gadi bu'aa ta'e bitaa kaayadha
gatii isaa irratti immoo isiniin hojjanne sababni isaallee maaliifi mucaan kaleessa gana gaafatte waan ta'eef anis kaleessa manaan baane magaalaa baanii deemanii gaafatan malee waan hin taaneef har'a gadi bu'eetan isin gaafadhe bor viidiyoo irratti itti aanutti isin hojjedha wantoota akkana kana barbaadan meeshaalee garaagaraa barbaadan gaafachuu rakkoota kan qabu ni gaafattanii gaafadhaa isin jechuu barbaada kanaaf isin mootuyyuu zim jettanii gaafachuu qofa odoon taane bitadha meeshaa manaa bitadha meeshaa aadaa xalbadha meeshootii barbaadan xalabadha kaayadha humna takkan ta'u jechuudha meeshaa feete bittee okeette waan takkan ta'u inni dabalaan deemu bara dhuftu yookiin ji'aan yookiin guyyaan amma hin dabala wanna hunduu isin jechuu barbaadottoota kabajamtoota kiyya akkas isin jechuu barbaada inshallah rabbi nu alaafisu waan jabaatte kulliyyuu isinillee wantoota gootan dhugaa rabbi isinin jedha wantoota gootan otoo achi jirtu gudunfadhu kaargoon ergi meeshaa biyya arabaatirraa bitte keessattuu meeshaa mana biyya arabaatirraa bitte meeshoolee barbaadantu biyya kana keessa jira jechuudha wanni ayinaati barbaadan diizaayinaati barbaadan meeshaalee biyya keessa jira meeshaa biyya ambaatirraa galchuuf waroon meeshaa manaa bittan meeshaalee biyya ambaatirraa galchuuf hin ifaajina biyya keessanitti bitadha biyya keessanii faayidaa si qaba achirraa bittee kaargoo gootee achirraa fiddee meeshaa achi baaftaa mallaqa achitiin baafta mallaqa biddilibsaa mafaa bakkeena biddilibsii diizaayinii barbaadan jira turkii jira battaaniyaan kun jechuudha minxaafi maal lafa afaatan kun minxaafi turkiitu jira dubaayitu jira suudi diizaayinii barbaadan jira jechuudha mallaquma malee wanni garaagarummaa biyyoota ambaatiin jiru tokkollee hin jiru meeshaan seenee jira jechuudha warri meeshaa barbaadan illee meeshaa aadaa immoo namoonni meeshaa aadaa hin barbaannaa jettanillee mootu meeshaan aadaa akka ajaa'ibaatti warroon dhoosifatu barbaadanis akka ajaa'ibaatti jira isinin jechuu barbaada kabira kanuma asumarratti dhaabaan viidiyoo kiyya isinin jechuu barbaada warroonni gaafii barbaadan waa'ee lukkuutirraa ijaarsa lukkuutirraa inshallah gara fuulduraattis akitte lukku itti horsiisamullee inshallah viidiyoo isin hojjedha namoonni safararraa akkasitti bananii akkaatatti bananii akkam ijaarsi isii ammaan feetaa lafti isii maal ka jedhuun jira miti sanillee asin durallee itti hojjedhee jira ammallee ijoollee wayii na gaafattee jirti lukkuu munaa maal jetti turte inshallah viidiyoo itti aanutti isin hojjedha isin jechuu barbaadottoota kabajamtoota kiyya ramadaanni guyyaa sadaffaa maal fakkaata kun isin jedhe viidiyoo kiyya like godhaa share godhaa subscribe godhaa isin jechuu barbaada kanuma hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh